Viidiyoo kana doolaariin bakka tokko deeman jettee hin murteessi. Batalee Saawudii irraa Dubaayii irraa biyya biraa akkasumas immoo Itoophiyaa illee jechuudha. Biyyoota ambaarraatii gara Itoophiyaa galuuf jalqaba wanna baruu qabdu viidiyoo kanarratti isinii hima jechuudha. Akkasumas immoo ijoolleen gaa ani isin rakkisee hin beeku piliis warri karaa tiiktookii ilaaltanii hadaraa rabbi isin haa ta'u warri karaa yuutuubii illee ilaaltanii viidiyoo kana koppii liinkii naa gochuutiin tiiktooka yoo ta'e koppii liinkii gochuutiin laayik gochuutiin namoota hedduu bira akka naa ga'u naa taasisa. Akkasumas immoo yuutuuba yoo ta'e immoo laayikii godha sheer godha namoota hundumatti jechuudha. Obboleettii keenya asirratti argitan gaa Saawud Arabiyaa irraatii gara Dubaay akka fiduuni waliin haasofnee turre waggaa lama Saawud Arabiyaa turte. Egaa akkanaan jettetti waggaa lammata kiyya xumuruu fi guyyaa 18 na hafe. Ani immoo biyya galuu hin barbaadu. Uffatallee hin bitanne, homa tokko hin godhanne. Adaraa rabbii jedhiitii gara Dubaay dhufuun barbaada. Homa tokko hin dalaganne oggunaan jettu hayya jedhee tananii gara Dubaay jalqabeefi jechuudha. Gara Dubaay yeroon jalqabuu fi garuu viizaa baasee fi guyyaan akka jala ga'u intanaan ishee akka guyyaa 18 sun haga umutti eegaatu jirru halkan ta'ee natti dawwaltee jechuudha. Eengadda halkan natti dawwaltee ani immoo rafeen jira. Ganama voiisii naa keessee ture voiisii sana dhaggeeffadhe jechuudha. Voiisii sana yeroo dhaggeeffadhu niitii fiddee eerpoortiitti nagattee jirti. Yoo dandeesse tikeettii kutiitii na fudhadhu kan jedhu voiisiin ishee jechuudha. Yommuu sana yeroo dubbisuun onlaayinii irra jirti. Wal argannee wal dubbisnee waliin haasofnee jechuudha. Wal argannee wal dubbisnee waliin haasofnee maaliif ituu guyyaan sin gahinii eerpoortii si fiddee jennaan ani hin beeku halkanuma ka'inaan jettee fiddee asitti nagattee manni keenyaa fi eerpoortiin kun immoo sa'aatii tokko walirraa fagaataa tikeettiin kan isheen naa kutte immoo sa'aatii tokkottiin akkan saawudii keessaa bahuuti yogguun asiin gahu xiyyaarri nagatee deemee jette. Hayyee maarsi gargaaru rennaan naa jalmartee taanaani atumti naa xumurii naan jammarre taanaan immoo nama biraa dubbisaan jira. Inda'uma ati bilbila na jalaa kaasuu danda'an nama biraa haasofsiisaan jira naan jetti. Akka kana ani viizaa sii baasee jiruuf namni biraa sii baasuu hin danda'u. Viizaan nama tokkootiin ba'a. Nama lamaatiin bahuu hin danda'u. Kanaaf obsi haga tikeettii siin kututti jedhee ani tikeettii kutee fi ergee jechuudha. Tikeettii kutamee yeroo ergamuu fi isheen bakka jirtullee seeraan hin beektu jechuudha. Bakka jirtu xiyyaara bakka jirtullee seeraan hin beektu eerpoortii kam keessa akka jirtu. Isheen kan jirtu eerpoortii Madiinaati. Anaan kan jettee bakka biraati jechuudha. Tikeettii yeroo kunnuu fi isheen bakka sana keessa hin jirtu xiyyaarri ka'ee deeme xiyyaarri tikeettii sun hin gubatee jechuudha. Lammata gaafannee bakka isheen jirtu sana adda baafannee immoo yeroo tikeettii kunnuu fi niitiin ishee akka isheen baatu hin eeyyamneefi jechuudha. Hin eeyyamne jechuun tokkoffaa maqaa ishee irraatii hin buusne kaansal ishee hin goone biyya sanaatti akka isheen baatu eeyyama hin kennine jechuudha. Egaa asaraariin biyya biraa adda adda. Kan Dubaayillee addaa, kan Saawudiillee addaa, kan biyya hundumaa adda adda jechuudha. Kanaaf mucayyoon kunii guyyaa lammata gaa eerpoortii keessa bultee gaafa guyyaa sadaffaa uni asiitti haala mijeessine yeroo fiduun ishee gaanu niitiitti dawwalamee jechuudha. Lakkoofsa ishee tikeettii ishee irraatii arganii niitiitti yeroo dawwalsiisnuu fi namuma Saawudi Arabiyaa keessa jiruutiin niitiitti yeroo dawwalsiisnuu fi maal jettee humna hattee baateetti miinna jalaa badee jira ishee barbaadaan jira naa qabsiisaa jettee jechuudha. Isheen ikkoo wama tokkooyyuu yogguu mucaan gaafatamtu ani wannan fuudhes hin qabu indoom uffata koo sirriitti hin qabanne ka'inaan jettee kunoo ufee wajjin ufnaan immoo xiyyaarri nagatee deemee kunoo as keessa bulee ishee eega as keessa bulee tan haga namni tikeettii naa sirreessutti eegaan jira waan hin beekuun qabu yeroo jettu ooma tokko namni ishee aga'u hin jiru jechuudha. Maaliif isaan zeegaa isaaniif malee zeegaa Itoophiyaaf na eenyumtu unkaan araba miti kan nu dhaabbatu unumtuu waliif hin dhaabbannu jechuudha. Kan nama biraan nu dhaabbachuu isaa miti. Unumtuu waliif dhaabbachuu hin dandeenyu jechuudha. Biliis ijoon tala kana Saawud Arabiyaa keessatti yoo qabamtee mana hidhaa galteetti ta'ellee qabamtee mana hidhaa galteetti jedha. Yoo immoo bilbila hin kaastu neetiin ishee baay'isoo bilbila hin kaastu abbaan manaa ishees bilbila hin kaasee hattuudha haramiyyeedha nu hattee baate. Kanaaf unutu wanna irratti hirmijaa fudhachuu qabu unutu irratti hirmijaa fudhata jedhee bilbila namarratti warroota achi keessaa dawwalanii fi irratti cufee jechuudha. Isaan achitti bilbila illee hin kaasanii ammatti. Innaa mucaan kun bakka jirtu warri beektan yoo jiraattanii akkasumas immoo maatiitiin gara Dubaay hin deema jettee dubbatteetti yoo ta'e maatiin gara Dubaay akka isheen hin galle dallaalaa Itoophiyaa irraatii gara Saawudii ishee ergee akkasumas immoo biiroo Saawudii keessaa biiroo kan ishee fudhatee hojii ishee gashee dawwaltanii egaa
mucaa keessan barbaachisachuu dandeessu. Niitiin hiisisteeti ta'uu danda'a. Waan isheen goote hin beekamu. Bilbilallee hin kaastu. Bilbilli ishee hin hojjetu. Akkasumas immoo ani bilbila nama biraallee naa hin kennine. Bilbila maatii naa hin kennine. Bilbila gwaaddanyaa isheellee naa hin kennine. Maaliif hiriyoota hin dhabdu? Mucaan kun hiriyoota hin dhabdu jedhee yaada. Namni ani hiriyaa isheeti jedhee ofeellee na dubbisee hin jiru. Gizee bakka tokko deemtanii maatii keessanitti himaa. Hiriyoota keessanitti himaa. Eebeluu biraan deemaa. Eebeluutu na fudhataa. Maaliif achi geessee waan sirra gahu hin beektu? Namni bahee sagalee sii ta'a. Namni bahee sagalee sii ta'a. Amma intala kanaaf ijaan ani uftee karaa koo gara Dubaayii dhufuuf ija uftee piroosesii na biratti jammarteefan bahee dubbadhe malee edoo isheen uftee na biratti piroosesiin goone ani intala kana hin beeku bahee isheef dubbachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ijoolleen bakka tokko yeroo deemtan Itoophiyaarraallee baatanii gara Dubaayii, Itoophiyaarraa baatanii gara biyya biraallee yeroo deemtanii maatii keessanitti dubbaddaa. Bakka tokko yeroo isinii fuudhanii deeman. Eengaddaamma ishee tokko Kuweet irraatii geessanii Saawudii irratti gatan jechuudha. Saawudii irratti ishee gatanii Kuweet irraatii geessanii. Mucayyoon of hin beektu. Waan isaan godhanii ishee gatanii hin beektu. Kuweet ziyaaraaf deemanii, Makka Madiinaa ziyaaraaf deemanii, fudhatanii deemanii Kuweetiitii achumatti ishee gatanii deemanii. Namatu lafaa ishee kaasee jechuudha. Gizee bakka tokko siin fuudhanii deemanii maaliif mazra'aan ta'e maaliif mazra'aan ta'in? Maaliif as barriirra hin ta'in? Manaa si baasu taanaan iddoo akka kanaa deemaa jirra jettanii hiriyoota keessan tiiktookirraan beektan haa ta'u, keessaan kan beektan haa ta'u, maatii keessan haa ta'u, eebeluu jedhamti kan biraan deemu, bilbilli ishee kanadha, suurri ishee kanadha jettaniin kaattanii. Namni tokko baay'een sagalee sinii ta'a. Mucayyoon kun gara Dubaayii yeroo dhufuu yaaddu maatiin ishee hin beeku. Obboloonni ishee hin beekani. Beeksisni ishee hin beekani. So mucayyoon kun eessa deemte jedhee nam tokko bahee yeroo viidiyoo dalagu hin argineen. Yoggummoo eenyu bira yoo haa ta'u, anuma bira yoo haa ta'u, na bira illee dhuftu yoo ta'e, intala eebeluu jedhamtu biraan deema, bilbilli ishee kana, suurri ishee kana naa qabadhaa jedhama. Nama wanni sin mudatu hin beekan. Anaan sooshaal miidiyaa irratti na beektu malee lafatti na beektu nan beektan. Kanaaf yogguu wanna tokko gootanii of eeggannoo godhaa. Please ani isiniif malee anaaf wanna fayyadu hin jiru, wanna itti hir'atu hin jiru. Garuummoo of eeggannoo godhaa. Mataa keessanii jedhaati. Gizee bakka tokko madaamiin fuutee sii deemtu. Voisii kaayi. Nama tokko bira voisii kaadhu. Biyya akka kana na fuutee deemaa jirti. Naannoo akka kana na fuutee deemaa jirti. Maaliif akka na fuutee deemtu hin beeku? Bakka tokko geessanii sammuu dabarsiisanii gataa jiru. Maaliif maallaqa keessan ijaa biratti kuustanii fi maallaqa sana kaffaluu dhiisuu. Kanaan achi immoo isin sammuun keessan aktiivii yoo taatan, gobazii yoo taatan, baxaamitti baqa waan hundumatti sammuun keessan sirriitti yoo waan qabatu yoo ta'e, sammuu keessan sana haala humna seexanaatiin ilmoo isaaniif dabarsanii isinii qafoo godhanii gadi isin gatu jechuudha. Amma ijoollee hedduutu sammuutii darbee karaa irratti qullaa deemaa jira. Garuu akkuma koo isheen dalagattee biyyaa bahuuf inni isheen dhufte. Dalagattee jijjiiramuuf inni isheen dhufte. Akkuma ati dhufte, akkuma inni dhufe dalagannee jijjiiramuuf biyyaa dhufte. Garuu gizee qullaa deeman hin argitanii. Gizee sammuun darbee biyya isaanii himachuu hin danda'anii, maqaa isaanii himachuu hin danda'anii, firoota isaanii himachuu hin danda'anii. Hin argine? Fidanii tiiktookii irratti naannoo ishee hin beektu, maqaa ishee hin beektu, akkam goonu jedhanii gizee irratti ijoolleen baatee mee fuuluma ishee ilaalaati maatii kan taatan jedhanii kan irratti barbaadaa jiran argitanii. Gizee bakka tokko deemtu maaf voisii hin qabdu. Amma namni tokko bahee intala kanaaf namni sagalee ta'ee hin jiru. Ani garuu baay'ee na gaddisiiste. Mucayyoo wanna tokko waan beektu hin jiru. Wanna tokko Gabriel wanna tokko waan beektu hin jiru. Jalqabuma Saawud Arabiyaa kana deemuu isheetii wanna tokko kuni diimaadha yoo ta'e diimaa adda siin jetti. Kun gurraacha yoo ta'e gurraacha siin jetti. Wanna beektu tokkollee hin jiru. Baay'ee na gaddisiiste anan jechuudha. Amma mucayyoo kana haayisistu maalaa gootu Saawudii keessaa immoo hin baane. Maaliif wanti keetti baasnee fi ejaa jirruuf iddoo Saawudii keessaa baate jalqaba nurratti ergama ture. Hin baane. Saawudiima sana keessa jirti. Yoo hiisteetti ta'ellee yoo nama tokkotti siqxeellee jirti yoo ta'e adaraa ijoolleen Saawud Arabiyaa keessa jirtanii adaraa Rabbii adaraa Waaqayyo isiniif haa ta'u obboleettii suura ishee asirratti argitan kana naaf barbaada. Naa barbaada lakkoofsa keessan akkuma jedhee tiiktookiitii warri ilaaltanii tiiktookii irra lakkoofsi koo jira.
yuutuubiitti immoo warra laaltanii lakkoofsa keessan koomentii irra naa kaa'atii obboleettii koo kanaa wajjin wal nu agarsiisaa isiniin jaa. Maaliif tokkoffaan viizaa baasiifiin jira, lammaffaa tikeettii gizee 2-3 irra gubatee jira. Lubbuudhaan haa jirtullee haa jiraachuu haa dhiistullee wanni hin beeku hin jiru. Maallaqni hin dhufa hin dhumaa homaa jechuu miti gin namatu namaaf wayyaa. Yoggoo nam tokko dhufee wanna tokko sin biratti jammaru wanna tokko sin jalqabsiisu waan isa mudatu hin beeku jechuudha. Waan isa mudatu hin beeku. Wanna mucayyoon kun amma kun na mudata niitiin kun na hisisti niitiin kun akkas na gooti jettee hin yaadne qaba. Akkuma nama nan dalagadha. Maal immoo na gaddisiiste shaarbiillee hin bitanne adaraa rabbii sittaa ta'u. Atumti xumuriitii na fidi Dubaay kana. Hawwiin koo Dubaay ofii dalagadhee akka namaatti jijjiiramuudha. Adaraa waaqayyo jettee na kadhachaa kan turteetu xiqqoo sammuu keessatti boqonnaa na absiise. Hadaraa keessan obboleettiin kun bakka jirtu mana hidhaa yoo jiraatte illee mana hidhaa jirti. Akkasumas immoo namatti dhiyaattee wayimmoo mana jaazaa qabattee jirti yoo ta'e mana jaazaa jirti jedhaatii mee na beeksisaa adaraa rabbii sinaa ta'u. Guyyaa gaarii isiniif haa taatu nagaan naa tura.